nuti amma qaama saalaa haariya wanta tuumboo fakkaatu kanarraa tolchinaaf. amma mana opereeshinaa seennee qaama saalaa haariya siif tolchina. inshaa Allah akkuma duriitti deebita. akkamii ati fayyaan kee hin sodaattu? Tole gaariidha, haa seennu amma. Rudeena na yaadattee? ani jaalallee kee kan osoo si jaaladhu akka malee na gooti. osoo lubbuun jiru qaama saalaa keenarraa murtee jireenya kiyya balleessite sani. akkam jirtan daawwattoota obsaa teknoo, oduu har'aaf qabannee dhihaannee isin dhaqqabsiifna. oduu tanaa waliin ani obsaa Aliiti. dargaggeessa qaama saalaa isaa jaartiin irraa murte doktorri qaama saalaa isaa akka tolchuuf itti hime. qaama saalaa isaa yeroo tolchaniifitti ilmoos harkatee akkuma gaafa duraanitti akka deebi'uu itti himee jira. bal'ina oduu tanaatiif obsaa Ahmadiin. akkam jirtan daawwattoota obsaa teknoo, istiidiyoo obsaa teknoo irraa oduu ajaa'ibaa isin dhageessifna. oduu waliin ani obsaa Ahmadiin. dargaggeessa jaartii irraa dubrummaa fudhachuu dadhabee jaartiin qaama saalaa irraa murte kutaa lamaffaa fi kan dhumaa qabannee dhihaannee irraa itti dhihaadha. Doktor, isin amma rabii qaama saalaa isaa ni tolchinaaf jettan dhuguma qaama saalaa isaa akka gaafa duriitti ni deebiftaniifi? eeyyee, shakkii tokko malee qaama saalaa isaa ni tolchinaaf. akka walqunnamtii saalaa raawwachuu danda'utti, walqunnamtii saalaa raawwachuu qofa osoo hin taane akka dhaluu danda'utti, akka ilmoo argachuu danda'utti ni tolchinaaf. nuti waan kana dandeettii itti qabna. kana duraas 92 keessa gurbaa tokko akkuma rabii kanatti qaama saalaa isaa irraa muranii nutti dhufee ture. nutis qaama saalaa haariya tolchinee fi san booda gurbaan jaartii fuudhee walqunnamtii saalaa akkuma duriitti waliin raawwatee ilmoo argatee jira. nuti amma qaama saalaa haariya wanta tuumboo fakkaatu kanarraa tolchinaaf. isa jalaa kana cidhaaniin walitti hiina. inni gubbaa kun ammoo kan qaama saalaa ta'u isa kana. erga qaama saalaa haariya tolchineef rakkoo tokko malee jaartii fuudhee walqunnamtii saalaa raawwachuu danda'a. dhaluus ni danda'a. ilmoo argachuus ni danda'a. amma mana opereeshinaa seennee qaama saalaa haariya siif tolchina. inshaa Allah akkuma duriitti deebita. akkamii ati fayyaan kee hin sodaattu? Tole gaariidha, haa seennu amma. opereeshinni nuti amma godhuuf deemnu kun gama keessaa irraa finneeti kan nuti irratti tolchuuf deemnuun walitti finna. san booda akkuma gaafa duriitti deebi'a jechuudha. opereeshinni nuti godhuu deemnu kun waan salphaa miti. amma ni eegalla, humaa hin sodaatin ati. kuni waan salphaa miti, garuu nuti dandeettii itti qabna, muuxannoo itti qabna waan ta'eef dafnee xumurra waan ta'eef hin sodaatin. rabii, qaama saalaa haariya siif tolchinee jirra. amma walqunnamtii saalaa gochuu ni dandeessa, dhaluus ni dandeessa. baga gammadde.
Rudeyna ni yaadattee ani jaalallee kee kan osoo si jaaladhu akka malee na goote. Osoo lubbuun jiru qaama saalaa keenarraa murtee jireenya kiyya balleessite sani. Ati silaa akka keetiin jireenya kiyya na awwaalte alhamdulillah garuu numaan jira. Fayyaan kiyyaas guututti naaf deebitee jirti. Galanni kan Rabbiiti. Kun anuma nama biraatii miti. Ni yaadattee osoo wal hin fuudhin dura bahara kana si fideetiin ture yaadattaa? Akka keetiin ati na ajjeeftee jirta. Akka Rabbiitiin jira malee. Yaadadhu yaa Rudeyna, mee wahiin si yaadachiisa. Waan hedduu sitti qaalii takkaan si yaadachiisa. Waraqaan kun keeti yaadattaa? Mee yaadadhu waan kanaas siitu naaf kennee ture. Yaadatta? Mee waraqaa kana faa yaadatta? Fakkiin kun Rudeyna yaadatta? Fakkiin kun fakkii ati kaafte maal si yaadachiisame? Yaadatta? Fakkii kana siitu kaase dahaba akkanaa naaf bitinaan jettee turte. Yaadatta? Wanni kunis keeti yaadatta? Rudeyna maaf akkas na goote garuu? Ati yoo nan jaalanne nan dhiistu maaf akkas na goote garuu? Rudeyna ati akkasitti jireenya kiyya balleessituus akkasumaan ani sin jibbu sin hiiku. Ani ammallee sin jibbine jaalala guddaa hedduun si jaaladha. Jaalalaan siif qabu mallee akkaan itti ibsuun beeku. Garuu ati jazaa kee Rabbi irraa argadhu. Hordoftootaan obsaa Tuqnoo seenaan dargaggeessa kana fakkaata. Seenaa kana irraa barattan jedhee waan inni itti amaneefiin isiniif dabarse. Mee seenaa kanarraa maal barattan? Mee waan isinitti dhagahamu yaada keessan naaf barreessaa. Kutaa tokkoffaa isaatiis kunoo nama hedduutu jaalate, nama hedduutu laayikii godhee jira. Warroonni laayikii gootan hedduu galatoomaa. Kan amma daawwachaa jirtan kanaas yoo isinitti tolee bakka laayikii kana naaf tuqaa. Akka seenaan kun namoota hedduu bira ga'uuf laayikii godhuu hin dagatina. Akkasumas viidiyooleen garaagaraa seenaa barumsa teknoolojii waa hedduu jechuu barumsa adda addaa argachuudhaaf YouTube channel obsaa Tuqnoo kana bakka subscribe jettu kana yeroo tokkoof naaf tuqaa. San booda bakka akka mallattoo bilbilaa kana yeroo tokkoof tuqaa gurra irratti baasa. San booda wantoonni ani gara YouTube channel kana irratti maxxansu akkumaan ani maxxanseen sekondii tokko keessatti isin bira gahuu danda'a jechuudha. Seenaa kana harka dhibbarraa parsantiin 99 jaalattanii jirtan, garuu parsantiin tokko hin jaalanne. Seenaan kun dhugaa mitinii warroonni jettanii barreessitanis jirtu. Akkasumas safuudha, qaanyiidha, nama qaaneessaa waan qaanyii maaliif maxxansita warroonni jettanii barreessitanis jirtu. Yeroo hedduu irra deddeebi'ee isiniif ibsuudhaaf yaaleen ture. Kuni barumsa. Barumsi
qaanyiin qabu safuudhaas hin jedhamu. Wallaalummaatu qaanyiidha. Fakkeenyaaf gaafa saayinsii barannu yeroo gartee barsiisaan saayinsii keessatti waa'ee gartee walqunnamtii saalaa kan yeroo nu barsiisan qaanyiidha, safuudha. Barumsi kun qaanyii jee namni dubbatu hin jiru jechuudha. Kanaas akkuma sanitti fudhadhaa wanni barumsa qabu tokko waan qaanyiitii miti wallaalummaatu qaanyiidha malee akkasii warri gartee amma isiniif galuu baatees boodarra soota isiniif gala jeen abdadha. Warri yaada jajjabinaa naa kennitaniis warri yaada dadhabinaa naa kennitaniis hundi keessanuu galata guddaa qabdu. Galatuma. Akkasii hordoftootan kiyya YouTube channel kunis Obsaa Aliiti. Obsaa Alii jaa search godhaa. San booda bakka subscribe jettu kana yeroo tokkoof tuqaa. San booda qastii mallattoo bilbilaa fakkaattu kana tuqaa. Subscribe godhaa. Viidiyoolee barumsa qabu asirraa argachuu dandeessanii. Akkasii waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa. Viidiyoolee barumsa qaban biroo waliin hanga walitti deebinu nagaan nuuf tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.